kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitu akkam fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaattu nagaan korraa faadha nagaan keessan irraa fakkate abdii amantii guutuun qaba waaqayyo eebbifamu sana gaanuuf kenneen isiniin jechaarramoo deebiin feerasiin jedha hawwiin eessa jirti yoo jettan alan jiran isiniin jedha aduusaa ija koo akkanatti ilaaluun dhowwaa jiran isiniin jedha baay'ee aduusaa hin ulfaata ilaaluun akka biyya keenyaatti miti har'ammoo yaada tokko walgaafii natti ta'e tokkoon qabadhee dhufe jechuudha hordoftoota kiyyaa innis mucayyoo gidduu kana bultii sadan kana miidiyaarra oofamaa jirtu viidiyoo ishee amma dhumaatti ilaalee dhugaa baay'ee garaa nama nyaataa baay'ee tokko nama gaddisiisaa waaqayyoon jalatti maatiidha kan ilmoon abdattu kanaaf yoo haatiif abbaan garaa namatti jabaatan immoo kan haadhaaf abbaarra nama ta'anu kan biraa eenyudha yeroo bara kana barri dhufe yeroo darbu bara isa darbeerra isa haaraa kana wayyaatuma jennu ittuma dabalaa dhufe malee jibbawaa tokko qannasaan jiru waaqayyoon itti araaramu jechuun jaalladha mucayyoon sun baay'ee garaa nama nyaati tokkoffaa gana mucaa xiqqishuudha mucaa dhaltee of hirkaa qabdi mucaa waggaa 13ti mucaa dhaltee of hirkaa qabdu sana waaqayyoomatu gargaarii akkasitti qabattee isin geesse waaqayyoomatu beekaka waaqayyo immoo akka namaatii miti haadha abbaarras hin caala waan ta'eedhaaf haala gaanamaaf hoogala hamma kana miidiyaatti ergii baafamtee akka isa duraa rakkatte isa dabarsite sana tiimiti hin gargaaramteedha abdii amantii qaba numtis hamuma qabnurraa birrii 200 tokko jedhamee lama jedhama isiidhaaf bicuu miti mucaadhaaf aannan ittiin bitti waan ta'eedhaaf hamuma qabnuun ishee gargaaru jechuun jaalladha sababiin isaayyuu bor waan nurra ga'uun beeknu nutis mucaan immoo xiqqishuudha waan baay'ee dabarsite rakkoo baay'ee dabarsite baay'ee tokko nama gaddisiisa irra galaa dhaggeeffadhaa akkaawuntiin isinillee achirraa argachuu dandeessu warri qarqaaruu barbaadan isiniin jedha rakkoo baay'ee dabarsite rakkoo baay'eetu mudate irra ga'e kanaafiyyuu amma dhumaatti dhaqaati daawwadhaa BBC isa jedhama miti laata addis miiraaf isa jedhu jechuudha viidiyoo guutuu isaa achirraa hin argattu viidiyoo si laxxafuu hin barbaanne maaliif neeyyamu waan ta'eedhaaf jechuudha kanaafiyyuu isin achirra dhaqxanii guutuu isaa argachuu dandeessu alan jira iji konaaf ilaaluu didaaraas aduutu baay'ee bahutti jira kanaafidha isiniin jedha hordoftoota kiyyaa Idduma jirtu nutti waaqayyoon kadhadha waaqayyo biyya keenyatti araaramu nutti araaramu bakka akka badii keenyaatti utuu hin taane akka irra daddarbaa keenyaatti osoo hin taane akka baay'ina araara isaatti akka inni nu yaadatu biyya keenya yaadatu saba keenyaaf tokkummaa jaalalaa akka inni nu kennu hunduma keenyaaf waaqayyoon idduma jirtu nutti taati waaqayyoon kadhadhaan isiniin jedha baay'ee abdii nama kutachiisa yeroo haala akkaataa biyya keenya kana ilaallu yeroo arginu yeroo itti yaadamus abdii nama kutachiisa waaqa kanaafiyyuu waaqayyoon kadhachuu itti jabaannu isiniin jedha wanti waaqayyoon jijjiirree hin jiru waan ta'eedhaaf tokkummaadhaan waaqayyoon kadhannu isiniin jedha viidiyoo mucattiillee amma dhumaatti dhaqaatii ilaala warri gargaaruu barbaadanii qarqaraan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa bar waan irra ga'u nuti si hin beeknu kanaafiyyuu mucayyoo sana hamma dandeettii keenya gargaaruun isiniin jedha baay'ee tokko garaa nama nyaatti xiqqootu taatee jirtu xiqqishummaa si kanaan bu'aa baay'ee rakkoo baay'een mudate
jira mucattii kana amma waaqayyoo galatu miidiyaa irratti argii baate amma kanaan dura rakkatte irra rakkattu jedhee abdii fi amantiin qaba. Waaqayyoo akka namaa miti nama hangatu yoo ofirrii nama dhiise iyyuu haatiif abbaan nama dhiisan iyyuu jechuudha. Waaqayyoo eebbifamu. Akkasiin isin jedhaa bagallee miidiyaatti akkasiin baatu godhanii hin gargaaramtii. Isinis dhaqaa daawwadhaatii seenaa isii hundumayyuu argitan garaa isin nyaata akkan isinitti dubbadhu kan osoo hin taane baay'ee ulfaataadha. Akkasiin isinin jedha hordoftoota kiyyaa isinin jaalladha isinin kabajaa yuutuubii qola sheerii gochuudhaan jajjabeessaa isinin jedha. Nageetti naaf oola alan jira natti mijatee hin jiru akkaataanii aduunis baay'ee ba'aa jira. Ilaaluus danda'an jiru aduun isinin jedha hordoftoota kiyyaa nageetti.